Hordoftoota koo nagaa qabdu baga jiraattan isinin jedha har'a jechuudha akkamitti miseenjarii keenya feesbuukii keenya namoonni atanii cabsanii seenaniin waliif fayyadamaa jiraachuu akkamitti beeknee immoo keessaa baafna kan jedhu isinitti agarsiisa. Miseenjariidhaan jechuudha iccitii nuti namaan haasofnu waan namni nu barreessu waan nuti illee namaan barreessinee haasofnu namoonni arguu danda'u. Kanaaf jechuudha akkamitti immoo namoonni waan nuti barreessinee miseenjarii keenya keessa yoo jiraatan waan hunda arguu danda'u jechuudha. Kanaaf akkamitti arginee bakka sana keessa baasuu akka dandeenyu of eeggachuu akka qabnu isinitti agarsiisa jechuudha. Yeroo kana wantoota nama akka gochuu messengerii nama feesbuukii nama WhatsAppii imo nama walirratti xalafuudha jechuudha. Yeroo kana kan baay'atu. Kanaaf akkamitti akka of eeggannoo gootanii oo keessa jiraatan immoo namoonni keessa baasuu akka dandeechan isinitti agarsiisa. Dafee isinitti agarsiisa. Aga dhumaana waliin tura. Viidiyoo koo like gochuu hin dagatina. Irraa baradhaa viidiyoolee sin darbanis seenaa iddoo kanarraa viidiyoo hojjettan in argatu. Warroonni haaraa dhuftan immoo subscribe godhaa mallattoo ishee kana ol kan jettu irra godhaadha. Viidiyoolee guutuu argachuuf azalaa hunda miti kan jiru. Akkasitti ol buttan guutuu argachuuf iddoo viidiyoo jettu kana tuqaadha. Sana booda viidiyoolee iddoo azalaa argachuu dandeessu. Gaaffii yoo qabaattan koomentii jalatti naa barreessaa isiniin jedha. Gara barumsaas isin dabarsana waliin tura isin amma dhumaatti. Facebook keesseentu kan messengeris kanamatti aansee sin agarsiisa jechuudha. Aga dhumaana hordofaa sen. Erga Facebook keessentanii profiilii keessan jala seentaniitu ifamaa gara olii sarara sadan tanarra xuqxoo jechuudha. Sarara gara olii sadan tanarra erga xuqxanii sanaa booda setting and privacy kan jedhu kun ni jira achirra xuqxoo. Nama feesbuukii keenya nu waliif fayyadamaa jiraachuu akkamitti kan beeknudha. Amma seetingii keessa seentu erga seetingii keessa seentanii jechuudha paaswoordiin da security kan jedhu kun ni jira. Lammaffaa irratti kan argamu kana achirra xuqxu. Erga ala kanas sinii fidee jechuudha iddoo kanatti akkuma argitan where you logged kan jedhu kana ni jira jechuudha. Iddoo kanarratti se'aal kan jettu kun ni jira jechuudha. Barreeffama gosa biraatiin barooftee achirra xuqxu. Amma jechuudha iddoo kanatti namoonni si waliif fayyadamaa jiran azalatti sinii dhufaa jechuudha. Inni tokkoffaarra jiru kuni kan keessanii jechuudha. Tokkoffaarra kan jiru kan jala kanatti siniif dhufu immoo kan namoota biraati jechuudha. Anamma Facebook biraati waanan keessa seeneef Facebook mobaayilii biraa waanan qabuuf biraa as keessa seene. Otoo namoonni biraas immoo akkasuma cabsanii na waliif fayyadamaa jiru ta'e azalatti fidaa jechuudha. Garuu ani otoon ana qofatu fayyadamaa jira ta'e kan tokkoffaa kana qofaa jechuudha. Kanaaf ani silkii biraati waan as seeneef akkuma waan atamee keessa seenetti iddoo kanatti naa fidee jechuudha. Kanuma koosan iyyuu jechuudha. Kanaaf sinis yoo namoonni atanii si waliif fayyadamaa jiran cabsanii seenanii si waliif fayyadamaa jiran jala kanatti sinii fidaa jechuudha. Kanaaf sin immoo bakka sarara sadan tuqaa fuuldura jirtu kanarra gad xuqxanii yeroo achirra gadi xuqxan jechuudha. Haala kanaas sinii fidaa jala kanatti log out kan jedhu kun ni jira achirra xuqxu jechuudha. Sanaa booda keessaa ba'aa jechuudha namni sun. Yeroo achirra xuqxan ammas jala kanatti log out gootu namoota si waliif fayyadamaa jiran haala kanaan keessa baaftu jechuudha. Keessan isa tokkoffaarra jirummoo hin dhiiftu jechuudha. Inni keessa waan ta'eef akka keessaa hin baafne jechuudha. Duubatti sin deebisa waan ta'eef isarra of jala hin tuqina sin jedha. Namoota si waliif fayyadamaa jiran jala kana immoo log out godhaati keessa baasaa sin jedha. Kun isinii galanatti fakkaata. Amma kan messengerii isinitti agarsiisa jechuudha. Kana maanan bira darbaa. Amma messengerii keessa seenee isinitti agarsiisa jechuudha. Messengerii keessa erga seentanii kan messengerii namoonni waliin iccitii keenya argan eenyudha kan jedhuun isinitti agarsiisa jechuudha. Asin immoo ergaala kana messengerii keessan keessa seentanii iddoo profiilii keessan irra kaatis kan jedhu kun ni jira tokkoffaarra jechuudha. Achirra xuqxu. Erga achirra xuqxanii jechuudha jala kanatti as ol buttanii jechuudha. Xiqqoo ishee ol buttuu iddoo kanatti jechuudha. Privacy kan jedhu kun ni jira jechuudha. Iddoo kanatti isinitti mul'ata jedhee yaada achirra xuqxu. Ergaala kanaan achirra xuqxanii jechuudha. Gubbaa kanatti logins kan jedhu kun ni jira. Logins kan jedhu kun ni jira achirra xuqxu. Ergaala kanaan xuqxanii jechuudha. Namoota si waliif jira kanaan isinii baasa jechuudha. Ergaala kanaan isinii fide isin immoo maal gootu jala kana amma keessan isa tokkoffaarra jiru jechuudha. Akkuma argitan jala kanatti immoo kan namoota biraas waliif fayyadamaa jiru isinii baasa jechuudha. Akkuma argitan asirratti 11 asirratti immoo GB 4 jechuudha.
ergaa kana baasee jechuudha. Isin immoo miseenjarii keessan isa gubbaa dhiiftanii isa jalatti isinii fidu kan namoonni isin jalaa cabsanii seenanii waasin namaan aasofta waasin namni isin barreessu laalan kana jechuudha. Akkasumatti ana jalatti argamu irra gadi qabdu. Miseenjarichuma irra gadi qabdu yeroo akkasitti gadi qabdan jechuudha. Jala kanatti barreeffamni kun isinii ba'a. Qubuma keessaniin ol harkistu barreeffama kana ol buttu jechuudha. Akkasitti innaa ol harkistan jala kanatti log out kan jedhu kun jira achirra tuutu. Ammas iddoo kanarratti jechuudha log out kan jedhu kun jira achirra tuutu. Haala kanaan kunoo inni hamma keessa sun keessa ba'ee jechuudha. Amma kan keessan irratti garuu log out hin godhina keessaa isin baasa waan ta'eef keessan irra gootan yoo namni jala kana jiraate qofadha. Keessanuu adda baasetti iddoo gubbaarratti wanta si fayyadamtan sana maqaa biyyaa wajjin isiniif kaa'a jechuudha. Kanaaf log out innaa gootan keessan irratti log out of jalaan godhina. Yoo keessaa isin baasis garuu ittuma deebitu duubatti isin harkaa deebi'a malee itti deebuu dandeessu jechuudha. Kanaaf namoota si waliif fayyadamaa jiran haala kanaan keessaa baasuu dandeessu jechuudha. Sinii gala jedhee abdii qabaa karraa baratanis abdii qabaa. Kana fakkaataa siniin jedhaa. Warroonni hin beekne irraa barachuu dandeessu. Viidiyoo kana laayik gochuu hin dagatiinadha. Warroonni haara taatan subscribe godhaadha. Sheer walii godhaadha wasinitti tole. Kana fakkaataa barnoonni aga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti turtii gaarii qabaadha.